Ashama kam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Abduu YouTube channel har'as viidiyoo haaraatiin walitti deemneeti jira. Viidiyoon keenya guyyaa irraa gaafii namoota hedduutii fi yaaddoo YouTuberoota haaraa kan ta'e akkaataa community taabii channel keenya subscribe zeroodha hanga sanaa olitti itti banannu kan isinitti agarsiisuudha. Namootni channel kootiif haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maatii channel kootii akka taatan gamanumaan isin yaadachiisa. jalqaba irratti community taabii YouTube channel keenya irratti banachuudhaaf gara appii YouTube keenya deemna. Ittaan suudhaan gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan iddoo profile keessanii irra tuqxu jechaadha. Itti aansitanii ammas gadi bu'uudhaan iddoo help and feedback iddoo jedhamu kanarra tuqxu jechaadha. Ammas gara gadiitti buutanii iddoo send feedback jedhu kanarra tuqxu jechaadha. Ittaan suudhaan iddoo get started jedhu kanarra tuqxu jechaadha. Sana booda maal gootu iddoo kanatti iyyannoo galfattu. Iyyannichas akkana jechuudhaan galfattu jechaadha. Many YouTube channels with 0 subscribers and 1 have 250 subscribers are taking a community tab. Please enable the community tab on my YouTube channel. Jettanii dhumarratti hangis jechuudhaan iyyannoo keessan galfattu jechaadha. Sana booda YouTubein yaada keessan kana gamaaggamuudhaan yeroo muraasa booda sa'aatiiwwan muraasa ta'uu danda'a, guyyoota muraasa ta'uu danda'a isinii deebisaa jechaadha. Ergasii booda iddoo xiyyaa kana tuquudhaan ergitu jechaadha. An banadheeti waan jiruuf ergoon narraan eeggamu bifa kanaan ergitanii banachuu ni dandeessu. Sana booda community taabii keessan akkama channel koo kanaatti isinii banaa jechaadha. Fakkeenyaaf YouTube channel koo kun subscribe 81 qaba. Subscribe 81 community taabii naa baneeti jira jechaadha. Subscribe 0dhaanis isinii banuu danda'a. Kanaafuu namoonni YouTube channel keessan irratti subscribe 0 qabdan akkasumas sanaa olis qabdan hamma 500tti qabdanis bifa kanaan banachuu ni dandeessu jechaadha. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan namoota biraatii fi hiriyoottan keessan bira akka ga'u taasisaa. Viidiyicha biraatiin hamma walitti deeminutti guyyoota gaarii isin haa ta'u nagayaatti.